Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qophii addaa keenya irraatiin gara ogbarruu deemna. Keessummaan qophii addaa keenya irraa barataa Sobbooqa Guddataa jedhama. Nama ogbarruuti. Barreessaa kitaabotaati. Yuunivarsiitii Jimmaatti illee barataa muummee fookiloorii fi ogbarruu Oromoo waggaa sadaffaati. Waa'ee isaa fi waa'ee hojiiwwan ogbarruu isaa gara caalu isarraati odeeffannaa nu faana ta'a. Keessummaa keenya Sobbooqa baga nagaan dhufte. Hayyee isinillee baga nagaan nu eegdan. Hayyee meegaa jalqabarraa kaasiitii Sobbooqni eenyu kan jedhu of nuuf ibsi daawwattoota keenyaaf. Hayyee ani barataa Sobbooqaa Guddataa Gammachuun jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa muummee fookiloorii fi ogbarruu Oromoo waggaa sadaffaati. Akkasuma barreessaa kitaabota ganaa ganamtee guduunfaa ganamaati jechuudha. Hayyee galatoomi Sobbooqa. Egaa asumaan of ibsuu kee kana keessatti mee daawwattoota keenyaaf akkasuma immoo dubbistoota kitaaba keetii kanneen qaamaan illee siin beekneef bakka dhaloota kee fi haala guddina kee xiqqoo yoo kaaste bareeda jalqaba kanarratti. Hayyee ani kanan dhaladhee guddadhe jiddugala Oromiyaa tuulama bahaa aanaa Cuqqaalaa bakka jedhamutti. Kita mengenai dalam sekian kita kasih agar kita pertama harus satu dulu kita berada ya juga ada Indonesia juga. Hayyee atau armaan dura kitaabota lama barreessitee akka qabdu quban qaba. Dura gara kitaaba barreessuu yookaan kitaabota barreessite keessa lamaan isaaniiyyuu asoosama. Gara barreessuu kanatti osoo hin dhufiin dursa akkamitti akka gara dirree ogbarruutti seente yookaan gara ogbarruutti makamte daawwattoota keenyaaf osoo kaaste. Hayyee ani kanan gara ogbarruutti akkan dhufu na gargaare yookaan karaa naaf saaqe ijoollummaa kiyyarraa kaasetoo namoota gurguddoo wajjiniin ooludha. Bakka guddaa ooludha jechuudha fedhiin kiyya. Maatiin na guddisalleen kana keessatti ga'ee guddaa taphatanii bakka guddaa nuuf yaadu waan guddaa yaadu akkasuma waan gaariin taane irratti nu deeggaran jechuudha. Oolmaan keenya akka bakka guddaa ta'u akka barannee bakka guddaa geenyu dhiibbaa nurratti gochaa turanii haalli isaan itti na guddisanillee baay'ee dhiibbaa nurratti uume. Kanarratti aansee ofuma kiyyaafuu yoon kutaa 3-4 baradhu namoonni ani wajjin oolu namoota kutaa 9-10 baratanii namoota itti gaafatamummaa adda addaa osuma baratanu ofirraa qaba wajjiniin isaan jala deemtan waan isaan godhan waan isaan jedhan sochii isaan godhan hunda hordofa. Akkasumatti ofii kiyyaafillee yoon guddadhe boru waan isaan godhan kan anis itti gaafatamummaa akkana ofitti fudhachuun qaba jedheetuman yaadaa ture jechuudha. Maatumtilleen kanarratti itti gaafatamummaa of danda'a ta'u baradhaa waan hin jedhaniif of danda'ee akkan baradhuuf shoorri isaan taphatan guddaadha. Kana kanatu garanatti na fide achi booda kitaaba garaagaraa irreecha irratti gurguruun jalqabe. Baay'een dubbisa yoon kutaa 6-7 baradhurraa kaasee sirboota durii sirboota weellistoota duraanii namoota gurguddoo kana dhaggeeffachuu kitaabota garaagaraa dubbisuudhaaf illee carraan argadhe achumarraa kaa'een irreecha irratti illee kitaaba gurguruu jalqabe. Sanumatu dhiibbaa kanarratti fide jechuudha. Hayyee keessattuu dhimma kitaabota afaan Oromoo barruulee adda addaa raabsuu irreecha irrattis ta'ee yeroo biraa taasisaa akka turte ani quban qaba. Mee dhimma kitaabota afaan Oromoo raabsuu barruulee adda addaa raabsaa turu kana ilaallate yoomi yookaan barataa kutaa meeqaa taatee gara kitaabota afaan Oromoo kana raabsuu teegalte
mudannoowwan sana keessa jiran iddoota itti rabsite irratti illee waan sana keessa jiru yookaan bu'aa ba'ii kitaaba rabsuu sana keessatti dabarsite osoo xiqqoo naa kaafte. Hayyee ani yoon akkuma isin jedhe yoon kutaa gadiitirraa kutaa gadii baradhurraa isin jedhe kutaa torba yoon xumurutti irreecha irratti akka caarraa kitaaba nu gurgure intuma warra kitaaba barreessan garaagaraa waan na beekaniif nutti kennanii. Anis sodaa tokko malee sa'a sanitti garuu irreecha irratti kitaaba gurguruun baay'ee ulfaataadha. Nama harkatti qabamuu jira. Waan nageenyaaf ulfaataa ta'ee jira waan ta'eef ani garuu sodaa tokko malee kitaaba baay'ee boorsaa dugdatti baadhetoo deemee gurguraa ture. Na harkatti illee qabamee kitaabni kun kitaaba siyaasaati maaliif baattee deemtaa kitaabni jedhamellee hin jira. Bakki itti kadhadheet illee harkaa bahee hin jira jechuudha. Haala san keechaan darbe jechuudha. Garbiraa itti fufee egaa dhimma yookaan waa'ee bu'aa ba'ii kitaaba afaan Oromoo rabsuu barruulee adda addaa rabsuu bifa kanaan kaaftee jirta. Mee kitaaba kee jalqabaa yoom barreessitee akkaataa itti barreessitee sanarraati waan ta'e naaf ibsiiti gara kitaaba kee lammaffaatti immoo dabarra. Kitaabni kee jalqabaa asoosama ganaa ganamte jedhu natti fakkaata. Mee isarraati jalqaba isaa akkamitti akka gara barreessuu sanatti jalqabde yookaan kitaaba kee jalqabaa kana yoom akka barreessuu jalqabde waa irraa nuuf odeeffannoo daawwattoota keenyaaf kenna. Hayyee kitaaba irreecha irratti raabsutti aansee caarraa mana kitaabaa banuutillee argadheen ture banuun qabas jedhee yoon kutaa 11 baradhurraa mana kitaabaa banee kitaabota baay'ee gurguraan ture. Sanumatti aanseen immoo uumamuma kiyyaan immoo yaada kiyya dubbadhee afaaniin dubbachuu caalaa barreeffamaan dubbachuu waan natti toluuf waan natti salphatuuf yeruma kitaaba gurguru kanan anis maal ta'a yoon barreesse seenuma dhugaa mudannoowwan jireenya keessatti hawaasa keenya irratti ta'an kan irratti ta'e kan hiriyoota kiyya irratti ta'e barreessuu jalqabe jechuudha. Nan dubbisaa nan barreessaa akka ibilutti barreesse jedheetan yaaduu jalqabe jechuudha. Kitaabota mimmi'aawoo ta'an baay'ee dubbisaa tan ture kitaabota akka barreessaa Gaaddisaa Birruu fa'aa, Godaannisa fa'aa, Gurraacha Abbayyaa fa'aa. Kitaabni baay'ee namni nama bira hin gahin illee kitaaba bakkalcha bakkeetti deebi'u fa'aa hin jedhu kitaaba baay'ee tokko an irra deddeebi'ee dubbiseedha. Sanii booda anillee akkanatti yoon barreesse maal ta'a jedheetan barreessuu jalqabe jechuudha. Sanii booda kitaaba asoosama gaggabaabaa ganaa ganamte jedhu yoon kutaa 12 xumurutti barreessee xumuruu danda'e jechuudha. Sanii booda yuunivarsiitii Asoosan naga'e. Yuunivarsiitii Asoosaa ga'ee xiqqoo rakkoo fayyaatiin wal qabate waggaa tokko osoo hin xumuriin adda kuteetan galee. Sanuma irratti immoo jaalalliin of gargaaruudhaaf qabu afaaniif qabu guddaa ture. Afaan baay'een jaaladha. Qubee baay'een jaaladha. Kanumarraa ka'eetan barreessuun qabadhe kitaaba ganaa ganamte jedhu kana gidduutti gara waggaa 4 kana hin ta'a. Kana gidduutti xumuree yuunivarsiitii Asoosatirraa kutee erganii galee yuunivarsiitii Amboo galuu ture karoorri kiyyaa afaanii fi ogbarruun baradheetumaan murteeche bakka gaafan achii galu akka caarraa Amboon gallee yuunivarsiitii Jimmaa tan galee osoo yuunivarsiitii Jimmaa hin galin jechuudha kanan ganaa ganamte barreessee xumuree eebbisiisee dubbistoota biraan ga'ee jaalatamummaa guddaa argate jechuudha. Hayyee yuunivarsiitii Asoosaa jalqaba akka deemteen muummee yookaan dipaartimentii biraa seentee turte? Kooman koorsiitu jira amma waggaa tokko waan ta'eef fiildiin filanne achitti fiildiin filanne waggaa tokko xumuranan bahe jechuudha seemisteera lammaffaa akkuma jalqabe. Silaati akka waggaa jalqabaa yuunivarsiitii Asoosaa deemteen muummee yookaan dipaartimentii maalii barachuuf turte? Barnoonni tamma barachaa jirtu kun fookilooris ta'u afaan Oromoo fogbarruun yuunivarsiitii sana hin jiru natti fakkaata. Silaa maal barachuuf turte moo barnoota achitti eegalte dhaabdeet gara Oromiyaa keessatti deebitee barnoota hordofaa jirtu kan hordofuudhaaf karoorsitee qabda turte? Achi akka caarraa afaanii fi fookiloriin hin jiru. Ani yoomuu kutaa 9-10 baradhu yuunivarsiitii nan gala garuu ogummaan ani baradhu afaanii fi waan ogummaa barruu kana ta'uu qaba waan yaadaa tureef akka caarraa yuunivarsiitii Asoosaa kunis hin jiru. Loowudha oduun rakkoon fayyaa sun qunnamuu baate barnoota seeraa afaanitti aansee barnoota seeraa baay'een jaaladha.
seera galuun qaba jedhee yaadaa ture. Barnoota hundaan nan hojjedha garuu akka ogummaatitti barnoota seeraa, barnoota afaanii waan og-barruu kana baay'ee waan ija dura na dhufuuf baay'ee keessa kiyyaa waan bilbiluuf isan hawwaa ture. Oduun asoosadhaa kutuu baadhee barnoota seeratan gala jechuudha. Hayyee egaa dhugumatti ni jalqabaa jaalalli murteessaadha. Sanarratti immoo bu'aa bayyinati kitaabota afaan Oromoo rabsuu akkasuma barruulee adda addaa rabsuu dabarsitee dhiibbaa guddaa sirratti uumeera jedhee tan amana. Sana booda gara yuunivarsiitii Asoosaati rakkoo fayyaatiin erga baatee booda gara yuunivarsiitii Jimmaa osoo hin seeniin dura ganaa ganamtee barreessitee xumurtee eebbisiistee gara yuunivarsiitii Jimmaatti deemte jechuudha. Akkaatuma hawaasa keenya irratti waan ta'amaa ture jechuudha. Wanni ani yoo san ganaa ganamte keessatti barreesse seenaadhuma dhugaa hawaasa keessa jiru taatee guyyaa guyyaan raawwatamaa jiruun kalaqa mataa kiyyaatti dabalee mata duree 7 of keessaa qaba jechuudha. Asoosama gaggabaabaa mata duree 7 san bifa seenessuutiin, bifa asoosamaatiin, bifa nama hawwatuun irra deddeebi'ee warri gulaalelleen baay'ee itti gammadanii gara maxxansuutitti akkan deemu dhiibbaan irratti godhanii akkasuma jaalatamummaa guddaa argatee eega maxxaneelleen haga badhaasa gaaddisaa awaardii kitaabota bara sanaa keessaa calalameetoo ogeeyyiin afaanii, ogeeyyiin og-barruu yookaan folkloorii calalaniitoo haga kitaabota filatamoo jedhanii badhaasutti ga'an jechuudha. Kanarratti kitaabota garaagaraa dubbisuun kiyya, namoota garaagaraa kiyyaa walitti dhufuun kiyya, immoo sirriitti irra deddeebi'ee gulaalchisuun kiyya hojii qulqullina qabu, hojii hawaasa biratti jaalatamummaa guddaa akka argatu na taasisee jira jechuudha. Kanaaf qabiyyeen isaa kanaaf seenaan kitaabicha haala kana keessa darbee barraa'e seenaadhuma dhugaatitu bifa asoosamaatiin dhiyaate jechuudha. Kitaaba kee ganaa ganamte kanaanii gaaddisaa awaardii badhaafamtee akka jirtu kaaftee jirta. Ati gara dirree og-barruu kana keessatti erga dhufteetii ganaan ganamte kitaaba kee jalqabaati yookaan kitaaba asoosamaa kee jalqabaati. Kitaaba jalqabaa kanaan gaaddisaa awaardii gaafa badhaafamtu yookiin gaafa argattu miira maaltu sitti dhaga'ame akkam ture? Ani abjuudhuma kiyyatu naa dhugoome beektaa? Maaliif yoon kutaa 11 12 baradhu sanii namni akka baratuu fi yookaan akka dubbisuuf sirriitti akka dubbisuuf namni kitaaba bitachuu hin dandeenye akka kitaaba bitatee dubbisuu fi kitaaba tokkicha guyyaatti qarshii 5 kireessaa ture jechuudha. Guyyaa tokkotti qarshii 5 kireeffata ganama hamma galgalaa dubbiseet fide jechuudha namni bitachuu hin dandeenye. Namni kamiyyuu haa dubbisuudha jechuudha kaayyoon kiyya. Deebisii sadarkaa gadiitirraa kaasee waan kana duuba bu'eetoo jaalala guddaan hordofuun kiyya akkuma ture gaafan immoo deebiseetuma ergan muummee folkloorii fi og-barruu galee kitaaba jalqaba barreesse kanaan gaafan badhaafamu haamilee guddaa abdii guddaatu natti dhaga'ame. Haamilee guddaan naa dhufe kana boodalleen waan garaagaraa kitaabota garaagaraa fiilmii tiyaatira garaagaraa seenaa garaagaraa barreessuu akkan danda'uun 100% ofitti amane kanarratti saayinsii isaa qofa haalan barachuu akkan danda'u of amansiisee haamilee guddaatu naa dhufe jechuudha badhaafamuu kiyyaan wal qabate. Asumaan baga gammaddeen jechuu barbaanna. Adeemsa kitaaba barreessuu kee kana keessatti barreessaan yaadota sammuu isaa keessa jiru yookaan muuxannoo fi hubannoo qabu qalamaan erga kaa'ee booda garri dhumaa yookaan adeemsi dhumaa inni itti deemu yookaan deemsa maxxansaan duraa keessatti gara gulaalchisuuti. Gulaalchisuu irratti mee miira gulaaltonni keessiif kennan akka dhuunfaa keetti kan isaan qola kitaabaa sanarra kaa'an caalaattu akka dhuunfaa keetti miira isaan siif kennan kanarratti yeroo baay'ee gulaaltonni yeroo isaan yookaan namoonni adda addaa kitaaba barreessanii gulaaltonni akka isaan kitaaba sana cimsataniif yookaan immoo akka isaan irra deebanii bibilcheessaniif yeroo isaan yaada kennaniif yeroo tokko yeroo itti gara negatiif ta'etti fudhatantu jira. Sakanaaf jedhee tan dhimma kana siif kaase mee
miira gulaaltota keetii namoota akkamiillee akka ta'anii fi miira akka dhuunfaatti isaan sii kennan yaada akka dhuunfaatti isaan sii kennan meenuuf kaase xiqqoo ishee. Hayyee jalqabumayyuu namni nama waa namaa gulaalu nama namarra muuxannoon caalu ogummaadhaan caalu nama sii ol hamma ta'e saayinsii waan sanii haqummaa waan sanii hubate waan ta'eef namni gulaalu hojii kee baay'ee miidhagsa. Namni si duubarraa si gorsu hojii kee baay'ee miidhagsa. Ani hammin ani dura barreessa caalaa warra gulaale jechuudha kan naa miidhagse. Hammin ani dura barreechee itti kennee fi erga isaan koomeettii naa kennan yookaan yaada irratti naa kennanii garaagarummaa guddaatu dhufe jechuudha. Yeroo baay'ee yoo sanitti dhugaa natti fakkaatu dhugaa san kanan hubadhee erga dubbistootatti gadi ba'ee dubbistoonni itti gammadanii immoo ergan immoo deebi'eetoo saayinsii asoosamni qabu irratti koorsii tokko tokko fudhadhee dhugummaan sun naa galee hojii kamiiyyuu haa ta'u kitaabas haa ta'u sirbas haa ta'u warri gulaalu shoora guddaa taphata jedhee yaada. Ana hojii kiyya kan naa miidhagse barreessuu kiyya caalaa fedhii qabaachuu kiyya caalaa isaan irra deddeebi'anii too bakka kanaa sirreechi jedhanii haga qubee jecha itti fayyadama jechaa maal jechuu barbaadde jedhanii tokko tokkoon sakatta'utti waan deemaniif warri kitaaba kiyya gulaale ammallee baay'een galateeffadha. Namoota ogbarruuti muraasni isaanii namoota ogummaa garaagaraa na caalaa qabanidha. Muuxannollee warra na caalaa qabanidha. Anis waan isaan jedhan tokko duraan hir'isinan itti fayyadamee too akkasitti maxxansiisuu danda'e jechuudha. Kanaaf namoonni waa si gorsan yookaan waa nu gorsan namoonni waa gulaalan kan dariiqti nama taasisan baay'ee murteessaadha jechuudha. Miidhagina hojii keenya irratti hawaasa biratti illee akkasitti fudhatama guddaa qaba jedhee yaada. Hayyee hedduu galatoomi yeroo baay'ee kanarratti namoonni hubannaa adda addaa yookaan hubannaa garaagaraa waan qabaniifan yaada kana kaase. Kitaaba kee lammaffaa guduunfaa ganamaa jedhu kanarratti yeroo beeksisni adda addaa fuula miidiyaa hawaasaa akka feesbuukii irratti deddeemaa ture jechi jalqabaa yookaan guduunfaa kan jedhu suni akka dogoggora qubee qabu faatti namoonni yaada kennaa turaniiru sanarratti waan gabaabaa yookaan hubannoo gabaabaa waan gabaabduu dubbattee akkatti dabartuun barbaada. Okay, dhugaadha. Wanni kun baay'ee deddeebisee namoota baay'eedhaan na qunnamaa ture. Garuu dogoggora miti. Looga yookaan loqoda tuulamaati guduunfaa jechuuni. Inni guduunfaa jedhamu immoo gara bakka biraatitti guduunfaa jedhameetuma waamama. Looga jechuudha. Kana jechuun amma kan nama yookaan ogeessa wayii gaafadhetti afaan Ingiliffaa diyaaleektii yookaan loqoda afur qaba jechuudha. Loqoda sana afraniinuu sadarkaa miidiyaatti sadarkaa ittiin barreessutti hundattuu qixa gargaaramu jechuudha. Kanaaf anis loqoda kana guduunfaa soo ta'e mirga itti fayyadamuu qixaan qaba jechuudha. Namni akka dogoggora qubeetitti fudhatee karaa keessaa miidiyaa irratti illee kan barreesse hin jira. Garuu kun waa hubachuu yookaan loqoda toora biraa beekuu dhabuurraa kan ka'e malee dogoggora tokko hin qabu. Hin eeyyama jechuudha. Saayinsiin ogbarruuti illee loqoda barbaaddeen looga barbaaddeen akka barreessuu dandeessu akka dubbachuu dandeessu hin eeyyama. Sanuma mirkaneessuufan oduma kitaabni maxxaniin dura qola kitaabatirraa kaasee akkuma beeksisneen na mudachaa ture. Karaa keechatiin garuu guduunfaa yookaan guduunfaadhaan hubachiisa jedhee kaa'ee looguma yookaan loqoduma malee garaagarummaa biraan qabu jechuun barbaada. Asirratti jechoonni durdurii baay'eetu dagatamaa jira. Jechoota akkasiisanillee akka hin dagatamneef kitaaba kiyya lachuu keessattuu baay'een itti fayyadamuu barbaade jechuudha. Sanaaf jechoota baay'ee arguu hin danda'a jechuudha warri kitaaba kiyya dubbise. Jechuun hiika isaanii amma wallaallee hin jiru. Jechuun lakki jecha Oromootii miti namni jedhaniin hin jiru jechuudha. Kitaabuma ganaa ganamte jedhulleen ganaa jechuun jecha Amaariffaati malee afaan Oromootii miti jedhanii too nama Oromaa turanii yeroo kitaaba duraa jechuudha. Garuu jecha afaan Oromooti ganaanii ammas guduunfaa jechuun dogoggora qubeeti jedhee too warri naa barreessaa turan suni lakki dogoggora qubeetii miti loqodaa loogaa hundattuyyuu fayyadamuudhaaf mirga guutuu qabnaa jechuun barbaada.
Hayyee galatoon egaa jechoonni suni guduunfaa yoo jennes jijjiirama hiikaan qabu hiikni isaanii tokkuma akkuma tu kaastee loogni afaan oromoo keessatti immoo egaa afaan oromoo loogaan badhaadhaadha. Sanneen immoo loogaa adda addaa yookaan hawaasa keessatti dhalatanii guddataniis ta'ee sadarkaa barreeffamaattu yookaan fayyadamnee barreessuu yookaan ibsuun ni danda'ama jedhee yaada. Kitaabota erga barreessitee yookaan xumurtee sadarkaa dhumaarra geessee maxxansitee mana maxxansaatii baaftee booda gara uummataatti baasuudhaaf sagantaa eebbaati yookaan immoo eebbatu jira. Eebbi kitaabota keetii kanaa keessattuu kan dhiyeenya kanaa guduunfaa ganamaa kan jedhu maal fakkaata miira hawaasa irraa argatte yookaan yaada hawaasa irraa argatte gabaabsiitii mee naaf ibsi. Ji'a sadii irraan itti hojjechaa ture jechuudha. Namoota garaagaraatiin wal mari'adhee ta'e sagantaan kiyya akkamitti miidhaguu qaba, akkamitti milkaa'uu danda'uu qaba. Namni immoo akkamitti hirmaachuu danda'uu qaba. Bitatee galeellee akkamitti akka dubbisuu danda'u jedheetanii namoota mari'adhee itti deeme. Akkasuma san hundaayyuu itti deemee milkaa'uu nan danda'e. Sagantaa Oromummaa urgaa'u sagantaa bareedaa aartii Oromoo fakkaatu jechuudha sagantichi ture. Warri ture ragaa bahuu danda'a. Namni baay'ee itti gammade dhufanii ta'u yoo argan waan baay'ee itti gammadanii galanii erga galanii illeen immoo naa bilbilaa turanii naa barreessaa turanii sagantaa aartii Oromoo fakkaatu qopheessitee sagantaa bareedaadha. Waan baay'ee nama barsiisaa. Kitaabni illee immoo kitaaba baay'ee bareedaadha jedhanii kan duraa caalaa gammachuu naa ibsaa turan jechuudha haga har'a gahutti. Kallattii garaagaraatti illee raabseera hamma tokko. Kanaaf illee ganaan raabsa. Kanaaf sagantaan qophaa'uun illee shoora guddaa qaba jechuudha. Gurgurtaa kitaabaa qofa osoo hin taane namni gara barreessutti akkamitti akka dhufuu danda'u kitaabumti maxxane sunuyyuu immoo waltajjii irratti qeeqamee maal akka fakkaatu dhiyaachuun isaa guddina aartii Oromootiif guddina ogbarruu Oromootiif shoora taphata jechuudha. Miidhaginni sagantaa baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Hayyee asumaanii kan itti naaf dabaltu kitaaba kee kanaa amma rabsaarra akka jirtu kaastee jirta. Iddoowwan yookaan magaalota itti argamuu danda'an asumaan yoo dubbistootaaf caqastee dabarte gaarii natti fakkaata. Hayyee ammaa fi kitaabni koo bakki itti argamu magaalaa Adaamaa Aabbuu Tinnishuu bira Bishooftuu bakka garaagaraatti argachuu hin danda'u. Finfinnee illee mana kitaabaa Elellee dhaqaa jira jechuudha. Yuunivarsiitii Jimmaa na biratti hin argatu. Bakkeewwan biroo immoo karaa sooshaal miidiyaa yookaan karaa FB kiyyaatiin beeksisaa tan oolaa kallattii Oromiyaa hundattuu yoo na danda'ame raabsuudhaaf handuree hunda xumuree tan jira. Akka wal ga'us immoo abdiin qaba. Namoonni immoo barbaadanis yoo jiraate karaa keessatiin yoo na barreessan bilbilli kiyya kitaabarra jira waan ta'eef yoo na bilbilan bakka isaan jedhanitti dhiyeessuu fi nan danda'a erguu fi nan danda'a jechuudha. Hayyee egaa daawwattoonni keenyas warreen kitaaba kee barbaadan asumaan si argachuu akka danda'an abdiin qaba. Gara biraatiin gaaffii koo gara xumuraarratti kan hin qabu mee ati barataa ogbarruutilleedha. Amma gara walakkaa ol gaggabsitee jirta xumuraa jirta. Mee ogbarruuwwan darbanii fi ogbarruuwwan amma jiran yookaan keessattuu wanneen barreeffaman kana irratti xiyyeeffatamee yeroo darbee maalirra akka turee fi amma maalirra ga'eera abdiin amma jiru gama ogbarruutiin jiru maal fakkaata wantoonni abdii gaarii uuman wantoonni immoo abdii gaarii hin taane uuman yoo jiraatan mee isaaniin gabaabsiitii waan gabaabaadhaan nuuf kaasi. Egaa karaa ogbarruu kanaan duraan namumti waa barreessuu fiilmiin Oromoo hin jiru jechaa turre kitaabni Oromoo yookaan kitaaba asoosamaa argachuun ulfaataa ture. Amma sun hundiyyuu darbeera. Wanni hunduu baay'inaan dhiyaachaa jira. Amma kan nu hafe waan tokko qofaa innis qulqullina irratti hojjechuudha jechuudha. Qulqullina irratti immoo kan hojjetamu dhiibbaa guddaa gochuu nama gaafata yookaan immoo gatii guddaallee nama gaafata jechuudha. Saayinsiidhaan deeggaramee ta'u akka barraa'u, akka fiilmiin hojjetamu, akka tiyaatirri dhiyaatu gochuun hin danda'ama. Waanuma yeroon
keecha dhufuudha yeroo tokkoon qulqullinni dhufuus baatu garuu adeemsa keessa qulqullina irratti hojjechuun hin danda'ama. Amma barreessitoota baay'ee qabna. Isaanuma waliin ta'amee too waltajjii garaagaraa dhiyaatu irratti mariin godhamee too hayyootan irratti mari'atamee too qulqullina irratti hojjetamee boru kitaabni Oromoon tokko barreesse yookaan barreessan Oromoo tokko barreesse akkuma kitaabota biyya alaa barbaadamee dubbisamuun hin danda'ama. Akkuma amma yeroo ammaa kana fiilmii biyyoota alaa kana baay'inaan laala namni keenya. Garuu immoo fiilmii kan Oromoodha kan barreessan Oromoo tokko barreesse baay'ee itti bu'aan jiru. San dhiibbaa irratti godhanii hojii bareedaadhaan yoo gadi ba'anii namni karaa ogbarruu kanaan barbaade iyyafatee kan amma barbaadne itti geechinu caalaa barbaadee dhufee manaanurraa akka fudhachuu danda'u gochuu hin dandeenya. Kana kan gochuu dandeenyu yoo sirriitti kutannoo qabaanne ogbarruu keenya guddisuu qabnaa. Ogbarruun Oromoo kan eenyu gadi jira. Afoolli sabichaa, seenaan sabichaa kanuma eenyuti oliiti malee kan eenyuti gadi miti. Kanaaf murannoo kana yoo kaane waan karaa qulqullinaatiin jiru kana jijjiiruun hin danda'ama. Keessattuu waldaan barreessitoota Oromiyaa wanti gaaddisaa awaardii jedhu kun badhaasni kuni qulqullina kana fiduu irratti shoora guddaa taphata jedhee yaada. Maaliifiin ebeluun maaliif badhaafame ani maaliif hin badhaafamne jedhee namni xiiqii keessa galuu danda'a. Sanirratti hayyootanis sochiin tokko yoo taasifame wanni kana dura taasifamelleen dhiibbaa gochuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf kana bal'inaan waan irratti hojjetamuu qabudha. Wanni guddaan nu hafe nama barreessu dhabuu osoo hin taane nama qulqullina irratti hojjetu barbaadudha. Kana adeemsuma keessa finna waan ta'eef yeroo dhumatu fida jedhee yaada yoo waaqni jedhee kitaabni barreessan Oromoo tokko barreesse kana booda akka koppiin tokko maxxasitee xumuruudhaaf akka rakkoo ta'u kana osoo hin taane koppiin 10,000 akka xumuramuu danda'utti akka sirraa yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu danda'utti irratti hojjechuun hin danda'ama. Karaa danda'ameen duula gochuudha jechuudha. Gara dhumaarratti dhaamsa qabduu fi fuulduratti dubbistoonni keessa ta'u uummanni bal'aan maal narraa eegaa yookaan kana narraa eegaa gara kanattan deemaa jira kan jettu quba qabachiiftee yookaan ibsitee fi namoota galateeffachuu barbaaddu yoo qabaatte asumaan galateeffattee gaaffii keenya gara xumuraatti deema. Ayyee namoonni fi hiriyoonni kitaaba ganaa ganamtes guduunfaa ganamaates akka maxxansuuf haamilee guddaa naa ta'anii fi horii qabanii humna qabanii na bira dhaabbatan hundaa baay'ee galatoomaa jechuun hin barbaada. Gaafan isaan qabuun kitaaba kana maxxansee uummata koo bira ga'uu danda'e. Hunda isaanii immoo maqaa isaanii kitaaba irratti kaa'atan jira. Kabajnii fi jaalalli ani isiniif qabu guddaadha. Ana qofa bira osoo hin taane ogbarruu Oromoo bira aartii Oromoo bira waan dhaabbattaniif galata seenaa qabduun jedhaanii hunda isaanii akkanatti galateeffadha. Gaaffii keenya xumurree jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii addaa keenya irraatiin turtiin barataa Sobbooqa Guddataa waliin taasifne kana fakkaata. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afan itti fufuu turtii gaarii qabaadha. YouTube OMN subscribe godha. YouTube OMN akkamiin subscribe gootu. Tarkaanfiiwwan armaan gadii hordofaa. Jalqaba emailii qabaachuu qabdu. Emailii qabdu taanaan ammoo ammuma subscribe gochuu dandeessu. Bilbila harkaa yookiin kompiitara keessan irraa subscribe gochuu dandeessu. Jalqaba YouTube deemtu. OMN jechuudhaan qubee 3 qofa barreessuun jalqabdu. Battaluma OMN jechuun barreessuun okay jettaniin OMN walitti baatu. YouTube keenya fi viidiyoowwan OMN agartu. Ammas dhaqaatii bakka logo OMN agarsiisu cuqaasa. Dabra ammoo subscribe bakka jettu cuqaasa. Amma hordofaa yookiin subscribera OMN taatan jechuudha. Mallattoo bilbilaa ammoo tuqaa. Mallattoo bilbilaa tuquun odeessi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork wayita tamsa'u hubachiisi yookiin notificationin akka isin bira ga'uuf isin fayyada.
Asuma cinaa mallattoo join jettu cuqaasuudhaan miseensa OMN ta'uun ji'atti $1 irraa eegalee OMN'if buusuu dandeessu. Odeeffannoo wayitaa fi sirrii argachuudhaaf OMN hordofaa. Miidiyaa keessan waliin waan dhaabbattaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaa fi gurra uummataa.